Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya mata duree odeeffannoo keenyaatiin bara 2025 Itoophiyaan humna waraanaa jabaa qabaachuun Afrikaa irraa sadarkaa 5ffaa argate jedha gabaasni Global Fire Power. Godinni Shawaa Bahaa magaalaa Maqeetti poolisii fi milishoonni obboleessa hoogganaa ministeera barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo galaafatan. Jiraattonni godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa sababa daandii dhabuutiin geejjiba dhabnee jedhu. Barattoonni sababa ministeerri barnootaa waggaa dheeressee murticha ilaalchisee hiriira akka biyyaatti dhoosan kanneen jedhaman odeeffannoo keenya guyyaa har'aa yoo ta'an kabajamtootaa fi hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jechaa kanneen chaanaalii hundee miidiyaa faaraa taatan sabiskiraayib gochuun nu hordofaa jechaa odeeffannoon of harkaa qabnu kunooti. Bara 2025 Itoophiyaa humna waraanaa jabaa qabaachuun Afrikaa irraa sadarkaa 5ffaa argattee jedha gabaasni Global Fire Power. Sadaasa 16 gabaasni Global Fire Power jedhamu biyyoota Afrikaa humna waraanaa jabaa ta'e qaban jedhaman sadarkaa 1 hanga 10 baaseen Itoophiyaan sadarkaa 5ffaa yoo qabattu Masriin immoo biyya humna waraanaa Afrikaa irraa jabaa ta'e qabaachuun Afrikaa keessa sadarkaa 1ffaa gubbaatti argamti jedhame. Biyyoottan kun kan ittiin madaalaman naannicha keessatti humna waraanaa lafoo baay'ee qabaachuu, hidhannoo meeshaa waraanaa ammayyaa hidhachuu, naannicha keessatti humna galaanaa fi qilleensarraa jabaa qabaachuun kan madaalamu ta'uu ibse. Kanaanis Masriin biyya waggaatti doolaara biiliyeena 5.88 humna waraanaa qofaaf oolchitu yoo taatu, humna waraanaa jabaa meeshaa ammayyaatiin deeggarame taankii lolaa, konkolaataa, heelikooptara waraanaa fi barbaachisan hedduu qabaachuun Afrikaa irraa sadarkaa 1ffaa qabattee jedhame. Itoophiyaan immoo biyya loltoota lafoo baay'ee qabaachuun beekamtu yoo taatu waggaa tokkotti doolaara Ameerikaa biiliyeena 2.1 hojii humna waraanaatiif oolchitii jedhame. Kanaanis Itoophiyaan baay'ina loltoota 1000 lakkaa'aman oomishuun akkasumas humna waraanaa qilleensaa irraa jabaa ta'e qabaachuu gabaasni kun ifoomseera. Dabalataanis xiyyeeffannoo Itoophiyaan humna waraanaa lafoo ijaaruu, humna ittisa daangaa fi nageenya biyya keessa kabachiisuu jabaa uumamuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu gabaasichi eereera. Kanaanis Itoophiyaan ga'umsaa fi haalota waraanaa hedduu biyya gonfatte yoo taatu, Afrikaa kibbaatti aanuun sadarkaa 5ffaa gubbaatti argamti jedha gabaasichi Global Fire Power irraa ba'e kun. Haaluma wal fakkaatuun biyyoonni Afrikaa kan humna waraanaa cimaa qabaachuun sadarkaa 1ffaa hanga 10ffaa qabaatan wal duraa duubaan Egypt, Aljeeriyaa, Naayijeeriyaa, Afrikaa Kibbaa, Itoophiyaa, Angoolaa, Morookoo, Dimokiraatik Rippaabilik of Koongoo, Sudaan fi Liibiyaa fa'aa ta'uu gabaasni Global Fire jedhamu kun ifoomseera. Godinni Shawaa Bahaa magaalaa Maqeetti milishaa fi poolisiin obboleessa hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa Tolaa Bariisoo kataan Dambal Bariisoo lubbuu dabarsuun dhaga'ame. Obboleessi Tolaa Bariisoo kun osoo gaariidhaan deemaa jiranii rasaasaan rukutamuu jiraattonni himan. Erga ajjeesanii booda obboleessa Tolaa Bariisoo ta'uun isaanii baramee jedhan. Magaalaa Maqeetti tibba darbe Jaalbattee Urgeessaa harka duubatti hidhanii ajjeesanii bakkeetti gatuun ni yaadatama. Ergasiis magaalaa Maqeetti humnoonni mootummaa badii hamaa uummata irratti raawwachaa jiraachuu jiraattonni himatu. Jiraattonni godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa gandoota baadiyyaa rakkoo daandii dhabuutiin baay'ee rakkachaa jirraa jedhan. Rakkoon daandii dhabuutiin godinichatti irra deddeebiin yeroo ka'u ni mul'ata. Garuu haga ammaatti qaamni furmaata itti kennu waan dhabameef hawaasni dhukkubsataa fi haadholii da'umsa gara buufata fayyaatti geessuuf rakkoo garaagaraaf saaxilamaa akka jiran hundee miidiyaatti himuun rakkoo keenya qilleensaan nuuf oolchaa jedhan. Barattoonni yuunivarsiitii barnoota isaanii waggaa 3ffaa yeroo xumuran waggaa tokkoof tajaajila barsiisuu akka kennan hojii maandii dirqisiisuu bara barnootaa 2019 irraa kaasee hojii irra ooluu ni eegale. Faayidaawwan barsiisotaaf dhiyaatanii fi miindaan gahaa utuu dhabuu isaanii hanqinni barsiisotaa akka mudate ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa ministeera mana maree bakka bu'oota uummataatti dubbataniiru. Kunis barsiisota haaraa bifa ga'umsa qabuun horachuuf rakkisaa ta'uu ibsaniiru. Namoonni digirii 1ffaa qaban koorsii tooftaa barsiisuu yookiin peedaagoojii waggaa tokkoof fudhachuun barsiisummaaf gahaa akka ta'an ministeerichi ibsaniiru. Kanaanis qacarrii barsiisotaa guddisuun ni danda'ama jedhameera.
barattoonni yuunivarsiitii tokkoof tajaajila barsiisuu yeroo kennan caalaatti jaalala ogummaa barsiisummaa horachuu akka danda'anis ibsaniiru. Bara darbe keejii irraa jalqabee hanga kutaa 12ffaatti biyyattii keessatti walumaa galatti baay'inni barsiisotaa 625 kan ture yoo ta'u bara kana lakkoofsa isaa dabaluun gara 700 guddisuuf hojjetamaa akka jiru ibsameera. Yuunivarsiitii Mattuu fi Yuunivarsiitii waliigala biyyattii keessatti sosochiin hiriiraa sababa sagantaa barnootaa irratti waggaan dabalataa dabalameef barattoonni sochii eegalan. Gochi barattootaa irratti raawwatamaa jiru baay'ee hammaachuu irraa kanarraa kan ka'e barattoonni biyyattii keessatti sosochii hiriiraa eegaluun murtiin daballii waggaa fudhatama hin qabu jechuun hiriira dhoosan. Akka barattoonni yaada isaanii itti ibsachaa jiran kun miira aarii fi tasgabbii hin qabne akka ta'e barattoonni mooraa Mattuu Yuunivarsiitii irraa himan. Gochi barataa irratti deemaa jiru kun baay'ee nama gaddisiisa. Deemanii akka hantuutaa laaboraatoorii keessatti jirtuutti qorannoo waan gaggeessan nutti fakkaatee jedhu barattoonni yuunivarsiitii kanarraa yaada isaanii hundee miidiyaatti himan. Waggaa tokko sagantaa fooyya'insatiin nuti dabalanii waggaa tokko kun sababa barsiisuutiin dabalaa jiru. Mooraa keenyatti seera barata taanaan waggaa 7tti eebbifamta jechuudhaan jedha barataan hojimaata haaraa barattoota irratti baafame kana yoo rubtuu kanuu yoo qormaata egzaamii hin darbitu ta'e maaltu akkasitti uumamu jiru carraan kee gaafa san of wareeguu qofaa jedha. Maatiin keenya ammayyuu nu nuffee waan ittiin nu barsiisu dhabee jira. Kanuma irratti immoo sagantaa haaraa qalbii namaa cabsu nutti fe'uuf jiruu jedha. Barattoonni mooraa yuunivarsiitii Mattuu irraa hundee miidiyaatti yaada isaanii yoo himan amma kan nuti gochuu qabnu falmachuudha jedhan barattoonni mooraa yuunivarsiitii garaagaraa irraa jiran waliin ta'uun falmii dhoosuuf keessoon akka mari'achaa jiran iccitiin yuunivarsiitii garaagaraa keessa jiru ifatti dhoof akka jiru dhaga'amee jira. Haaluma wal fakkaatu yuunivarsiitii Salaaleetti hojimaata ministeera barnootaa ilaalchisuun barnoota moorichaa keessaa hiriira ba'an irratti daawun biraanuu jechuun ministeera barnootaa biyyattii irratti mormii isaanii dhageessisan. Barattoonni mooraa yuunivarsiitii Salaalee keessatti mormii dhageessaniin dhaadannoo garaagaraa akka dhageessan miidiyaa hawaasaa irratti sagalee isaanii dhageessaniiru. Oduma wal fakkaatu yuunivarsiitii Bulee Horaatti barattoonni mormii isaanii eegaluun sirna ministeera barnootaa yoo morman yuunivarsiitii Jimmaatti garuu vaayis pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa koree barattoota walitti qabuun sodaachisaa akka jiruu fi waraanni bilchiginnaa mooricha keessatti ganamaan konkolaataa hedduudhaan bobbaafamanii barattoota moorichaa akka sodaachisan barataan muummee veterinar madiisinii yuunivarsiitii Jimmaa hundee miidiyaatti himan. Hordoftoota keenya odeeffannoo of harkaa qabnu kana haga ammaa ture waan nu waliin turtaniif galatoomaa jecha odeeffannoo biroon hanga walitti dachaanutti nagaatti.